kana keessatti uffayyisuun darbee immoo uummattoota kaanii Malkaa VIP hordoftootaa fi deeggartoota Malkaa VIP subscribe, share, like godhu hin dagatina. maal jechuun giddu galeessa waa hundaati Oromiyaa. Kanaaf inni kun callisee yoo diigame kanaatti diigamisti deemaa jira. Keessatti poolisii hedduutu haala kan amma filattee kana jibbee ka sirna mootummaa kana keessaa ta'e. Assalaamu alaikum. Leellistuu. Ajaa'iba akkana qabatti. Maal mataa toonni gurrarraa fuudhanii maal? Leellistuun jiru? Wayyaare. Maaluma dhiiroo maaluma kan laalte? Leellistuu nan dhageessu? Way ajaa'iba akkana qabatte. Maaluma dhiiroonni siin akkana qalbii irra deeftee akkana dhab jettee laatu kana maal laalaa miidhagu? Hai. Bojara qe'ee uummata keenyaaf xaayii bulaa jiru. Leellistu maal jirta? Maal laalu jirta? Oye meni laalu jira maal? Maa kana laalta ka uummata ijoollee qeeroodhaa harka duwwaa gabbaa jee ijoollee fitu dura fila. Oye finne. Akkamitti fitin inni ijoollee harka duwwaa ala gabbaa jee ijoollee teenya gataa jira. Namni sinirraa jiru deem barbaadadu ka isinirraa fit. Hai uummata kana akkamitti deeggartaati? Dhiyoo tanaas duwaari. Yoon jooni deeggara eenyuun deeggara? Akkamitti kenetta? Ni deeggara ni deeggara. Uummateetiin sii kan akkam? Nujee mana hidhaa keessa akkattiin qaloo si godhe wallaahi ittiin. Abaman, maal? Way ajaa'iba. Boo miti yoo, boo nadhiisi boo. Maal? Boo wamichi yoo uumesiin deeggartuun beeku dhiyoo tanaas akkanatti qahaa ooltee waan haflaa juwaarii jireettee achi ooltee galganaa dhufteeti uummatuma kana deeggartii maalti beeku uummata nama keenyaaf ajuru. Hai, juwaar deeggaruu siyaasaati. Akkamiin nan aarsine boo? Warraaqsa duuba animoo Oromoodha haa boo? Oromoodha. Oromummaa keessin beekaati maali? Duuba osoo aabii jiru akkamiin imaan naa deeggartisiin? Kanaaf immoo waraqaa fi barbaaddaa kan nufi. Waraqaa isii maan kannaaf. Hanaa kan nu waraquma sanuu hanaa kan nu ani hin barbaadu namicha nafxanyaa kana hojii jiraachuu hin barbaadu. Akkamitti kenetta? Hin barbaadu si hojii Obboleettii jalaa biriira. Hiikoo feeta. Eenyini kaniini. Qaadii si geesseetiin bakka itti wal isin dhisan geesseetiin siiqsa. Duuba jaartiin tussa amrii jaarsaatiin deemti moo? Ani jaarsaa nafxanya nama jaalachiifte obboleessa kiyya. An nafxanyaa jaallu siin jenne abii nafxanyaadha? Nafxanyaa biyya nafxanyaa irra tokko. Hundi namaatuun ijaa innillee ni beeksisaa akka nafxanyaa ta'e. Hai. Kanaafuu gaa. Dhagee. Juwaar kun olaal kan olaal. Hin beektu? Juwaarni hin beekanii hin jaaladha. Duuba kana dhaggettee maalaati? Yoon laaloo saba kiyya inni kun dhiiga kiyya. Kanaa jee mana hidhaa keessa cinqamu jiru isa. Naafisi. Waraqaa ta'e siifin kanna. Maama keenya naaf duraa wal jaaladha. Kana keessatti waan addaatiin arge. Asii ka'ee hirnan deeyne. Baroodaan kana hunda waltajjii baaseeti mootummaan bilqixinnaa kun uummata bikkayyuu nu maqaaneessan boo. Boo sabboonummaan uummataa ititteeti. Guyyaa dhumateessa. Akkasitti sabboonummaa uummataa sirrumattiin arge baabbilees ni dhaqee beektaa. Inshallah diinii Oromoo silaa kan lafattee abaatee. Innafu Oromoo har'aa maaliif hawaasa keessa duraan waan akkanaa agarre takka hawaasa keessatti. Ogeesha ammaas bar haimii Oromoo waa jira ammaas. Mootummaa jiraa waan ta'eef haimii Oromoo baadiyyaa malee. Aboo du'aan sheekota du'a bikka harkattee jirti. Mootummaa qabsoon Oromoo gabbachaa jirti malee hayyoota illee hidhan. Isin sheeka du'aamu jabaadha. Du'aayitti jira. Du'aayitti jira. Du'aayi laaftuudha. Alhamdii guddoon hin hangalchu. Uummanni keenya kanatti wal dhagahee bikkayyutti mootummaa kana qaanyeessuu fi saaxila baasuu fi bar tokko mootummaan irrumaan bulaa jira malee gama ummataatiin bar waa takka keessa hin jiru kan. Kun galata rabbii Tanuu galata ta dura galata galchinu tana akkasiiti. Assalaamu alaikum. Alaikum salaam. Yaani
Akkam nagaa? Fayyaadha? Nagaami. Jirtanii? Eessaa Nagaami? nagauma. Ayuu obdanii? Nagaa? Udeessa. Odeessa? Nagaami. Nagaa obdan? Gajjaa nagaa. Odeessi nagaa? Amaan saa Taa'e. Odeessi? Ata kaanii yoo tokkoomi. Sheekha. Akkasii maal jirtan? Aboonuma jirra gaa. Awwa qaala jirtan yaa waay. Qaanaati. Odeessa. Nagaa maamni? Maali hajabin. Arraa barra waama Oromoo tana jirtanii. Saniin barra isin raan gorjees maal akkuma karaa kana deemu jirutti. Isin raas goree isin nagaa obdan? Nagaa qabna wal. Ayuu obdan? Gandini nagaa. Nagaa? Yoo isin imaltoota jaaniiti. Kanatti narargee tana keessa babee. Ayyee. Sheekootaatu akkasitti waltajjii takka goone. Ayya. Uumoo Oromoo kanarra haasofnee dhufne. Ayya. Akkasitti ati waan gaarii haadhiisi. Milki. Milki. Akka biraa nagaa obdan? Nagaa qabna wallaahi gaa. Bal sheekha arra Osmaan karaa deemuutiin ol goree ganda obboleeyyi diyaa gatti ganda ollaatti xiqqishoo nama wajja haasoo jira. Hanganumaan ijinsa dhage. Nagumaanin salaamee obboleeyyi salaama sana buufadhee bira ol dabre. Akkasitti gaati dhaabbannaan ijinsa barra haane. Maal ijee rifadhee waa gisee deebuu kun jaarsaafisii wali jira. Maarra wallottan giseen jeen jaarsi addaati wi. Mootummaa bilisikinnaa baalagee bushtii nafxanyaa kan. Kana deeggarin waatu hin qaabbatu nini. Oppodiyoo baranaa sanii walle gurbaan. Gurbaan sanuma. Akkasitti obboleetti yafannisee dhaabuu jiraan siinii haa hojjeeni. Maali badiinsi jeetiin gaafadhe. Ummata biyya laaqee mootummaa keenyaaf garagalchuuf deemu. Kana dheengaddaas kun waltajjiin jirettee achirraa na dhufte. Sanis irraan dabreef ittiin dubbanne. Arraas kun afaan banteetuma hangaan za'aa takka haa mufteetuma televizoonii jala seentee kana eeydii ishe. TV jechuusiiti. Jala seentee Ismaa'eel gujjirtuun za'aa takka yaame. Nadinnaan akkasitti fannise naan jee gurbaan. Hayigaa akkas taanaan waraqaasiitiin kan naaf jee. Akkasittiin gaa sheekha biraan gaa isin geessee dhiyoos gaa ni haa walii isinidhe. Arraa achuma dheexaniiti wal akkasitti haa wal taasin jeetiin sit dhufeeti mee kibira laatta. Dubbiin mootummaa kanaa hawaasallee jeequ jirti. Hawaasa keessallee gasseenteeti. Hayyee. Uummata adda qoqqoodanii jaartiin maarree dhaggartii kaan maarree uummanni akkanuma wal diigaa jira. Dubbiin tun silaa dubbiin ammaan tana agartee tagama keenyaattillee waamaatii miti. Jaarsisii kun gartee jara mootummaa kana hojiidha takaba. Jaarsa. Na fakkaate. Akkasuma. Dubbiin akkas fakkaate. Akkasuma. Egaa dubbiin gisee akkana taatu. Rakkoodha bitaa. Mee haa dhufanii ati halli isaanii. Mee ammas ittiin fidaati. Mee fidi afaan isaanii haa garuu. Ati sheekha mee keessa laaliiti. Mee kabadii qabuus badii itti murteeti. Ittiin muraata haqarraa qarrabaneeti. Akkasiiti mee walitti dachaan sheekhiyaati. Michiyoon inumaa sabboontuu dhaawtuniiti. Isa hawoo kun. Akkasii mee nageetti naa oolaati ammaan ol deebisittiiti. Yalla mee jara tokko dura deebii qof. Haaya. Salaam. Assalaamu alaikum. Waalaikum salaam. Shaamat. Ayyuma. Akkam nagaa. Fayyaadha. Nagaame. Bidii hunooyi. Olumu qote. Ol seeni. Ol seeni qottu. Waalaikum salaam. Alati jeetaa jechuudha. Taay mee gattaay mee. Biin irraan maddaati. السلام عليكم. Waalaikum salaam. كم نجا؟ Gurbaan kana. Gurbaan kana kunoo. كم شهر؟ نجامي يا حسني. كم نجا؟ Gurbaan nagaa fakkaate. Gurbaan kana kunoo. Odeessaa mee maal rakkoon teessan? يا أبو ركون تينا جاتين دنسا وان جاتي جين قوتيمو وان برا قدرة Kuma تنزل. jaarsi jeemuun أيوة. tunnaa kun. أكن إيجا تاريجا. لا يون هكذا يرادس هك مرة جبتان أنجا. يون هكذا جنا هكذا يجتو هكذا هيجا ما تنا ممرا. ما نبيتا. زعات كان على رفيق مولات نرده. إيشي يا مجرى إيشي إن شاء الله متى تلفزيون هن. ما يكوي. أجاي من التاتيو. Uno kamat lalte ummata qeeroo keenyaa fixaa jiru kana ala bahaati harkatu waatu maaji'uun kana kanuma deeggaruudhaan saambii akkuma laalti. Tanaan dhufee akkasii wallolles tana duraas waa meeqa irra dabreef. Asii waltajjii takka dheetee waltajjii Jawaar Mahammadiin maal godhan jaaniitti qeeroodha jaanii dheeteetuma achi ooltee galgala naa dhufte. Ambar wooma isiin jirtu hin beeku mee osoo mootummaa ni qabna mootummaa biyya bulchaa jiru osoo kun jiru wanni isiin laayitu kanatti mee maal ajaa'iba. Antanaan nadi beeshee haa mee waan isiin barbaaddu gaafadhu haqa nuti dumura.
Anta na tani mat. Amma isin. Dhimma siyaasaa gaggeessu jirtan moo bultii gaggeessu jirtan isiifisin. Bultii gaggeessu jirnaa fi isin. Duuba maali wanni gartee isiin tun yeroo gartee Oromoo laaltu. Atiis Oromoo maal laalteettee wanni rabshaan achi taatuufi. Silaa waa'ee dantaa keessanii irratti ta'uu qaba kun. Bara badiin isiin hunda bira jirti bara. Wahin si baka. Barsa za'a takkaan waan godhu jira. Miki yoo maallaqa salma guutti qeeroo rete. Waan kana isin deeggartiin beeku beekta. Atoo maal deeggartamee haa jennu. Animo mootummaan ni qabna kan uummataa jiru kana kun abiyyi doktor abichuu jaanii kana kana haawwanni deeggaranii. Kanaafuu isin ka jaartii wama jaartii yoo deeggartii beekta. Jaartaatiin adda qabdiisha. Hawaasni keenya waa badee yaaboo. Yaaboo gartee dubbiin akkana nu gootu kaan Oromoo himatee mootummaa ol koree. Jaartiin isa deeggarti jaarsi kana deeggara. Ilmi kana deeggara. Hanqa abbaa fi ilmi wal ajjeesu takka bara siyaasaan nu seente ilma kiyya. Amma dubbiin teessan tanumaatu hiikaa fide. Tanumaatu hiikaa fide na dhaga'u qabdi kaaboo. Hai mootummaan kana haqarra jira. Meemaan balleesse biyya balleessee kun tolchaa jira. Daadhina nuuf fidee. Arraan tana silaa. Jaartiin biyyatan huccuun haameechuu didde. Qadana godhu didde. Qoonqon haakannuu didde. Hujum keenya gaggeessuu didde silaa jette. Tatanaa ni gooti irraan kaa'u. Tatanaa ni gooti. Wooma isiin deeggartu kanaatu nama ijoolleef ajiru. Dubbii takkana yaadachiiste dubbiin teessattoon. Afaan Soomaalee Oromoo wal looyiteeti beektaa. Akkanumatti egaa Oromoon diinummaa akkasiitillee kan hin qabnuma daangarra wal lolanii beektaa. Intalti taan hiikamtee dhufte taan hiikamtee achi deebite maaliif waan duraan gantii soddaa walitti eegarte. Dubbiin akkasiiti amma laalu atiis Oromumaa. Garuu mootummaa kana laftanyaa jechaa jirtiin Oromoon attaa. Gartee Amaarallee jechaa jirtiin gurbaa kana afaan Oromoo dubbatu malee. Ammaan tana silaa atiin Oromoo dhaabe silaa yoo qiyya. Alhamdulillah Oromoodhaan Oromoo qulqulluu. Haadha abbaanis Oromoo. Haadha abbaanis Oromoo. Yoo abii gahaati isaa Amaara taatee. Jarri kunis Oromoo. Inni Oromoo haa beekadhu. Haadhuma Amaara beekadhu jechuun jiraas. Qarmee isiin feetan saniin isin hojjaa sa'a. Silaa karraan kun naaf seeraa miti dhimma keessaniitiin dubbachuu qabaa silaa. Laal amma Jawaar Sanfaanis Oromoo furra qabsaa. Barni beekaa isaas bar ani isaas hin dindeebiin. Maal dalagaa wal kaan jedhe. Jawaar Sanfaanis Oromoo. Oromoon dhumaa jirtu Oromoo. Qeeroon isiin laaltu tunis Oromoo. Micoon tun sirri karaa haqarra jirti. Sheekha icaaluunis nu jecha deemi. Nu jecha deemi. Akkanuma akkanaa miti. Akkas. Duboo gaafa atin ol kaatee gurbaa uummata Oromoo harkaan dhiiga dhiqachaa jiru kana. Nafxanyaan mootummaa kana maali damoosa fudhatamu akkamiti damoosa keetillee gaa maqaan dhooynu. Mindarraa qaba ishee. Mindallee qabaadhu feetu. Garuu haa jennu intalti tun haqarra jirti na dhage. Gurbaa na dhage. Amma beekti bultii teessanitti deebina. Ta bultii teessanii tana ta'uun qabdu waa'ee siyaasaa ta'uun qabdu garuu karaa siyaasaatitti akkuma kiyya dhimma mataa kiyyaatitti. Gartee akka nama waan himachuu dhufettu an ammas yoo hojii waliin dhaba. Maaliif jee dubbiin tun dubbii. Ilma keenya adduu jira. Si galee obboleessa keenya adduu jira. Afaan keenya balleessu jiran aadaa keenya daanga balleessaa jira uummanni kun. Jaartii ulfa qabdu taphachaa jiran. Waa meeqa ta'aa jira obboleessu saniifuu waan kana intalti tun intala namaati. Intala tana dhugaa osoo ati inni gartee silaa. Intalti tun silaa uummanni Oromoo dhagee amma dubbinu akka alan hin baane. Ani barbaadu isaa wajjin jiraachuu an namicha saba kiyya jibban saba isiiti jechaa saba kiyya. Inni saba keetii bara. Qabeenyaan qabaadhee saba kiyyaan hin gargaare maal naa godha ani barbaadu isa kana addaan bahuudhaan barbaada. Saba keetii. Isatti ol deebi'ee mana keessa wajjin galuun barbaadu ani isa. Saba keetii bara inni saba keetii jechaa ani saba keetii jechaa akkamii saba isaa jibba inni. Jaashii kana dhagee meeqa أنا ما وني نزنجو جرى ترى يو أدام بافت ملي يو هكذا بس تو بدني ولد بقى ستي بخد أكيد يوزاتي استجابة تمت ما رجي نب بتسكين أنتم ناسو تكنا ما نقبت أبليزات أبليتي جزاجة كترنا أم بان أنتم جارتيز نما إلو جارتي ماري جارتيز نما إسحاق ما تكتر ناس ما تكن قبضو يقول ما له جدي أما إنهم على بومشي وده هذين شك مش هذا إنه كذا إيش هو جارتي دي كم كذي جارتي هذا هي أتينا ما نجيسو أتينا ما نجيسو جارتي دي دوما سينما لا بقول أجا إبا